Ala sababoota gahaa qabnuun yoo wal himannellee nurraa bareeda jecha sababoota sababoota kuni nu balleessuuf deema kuni nu yakkuuf deema nu xiqqeessuuf deema wanta jennee yaannurratti sababa wajjiniin otoo wal himannee otoo sirna qabaanne gaariidha. Haalli amma social media irratti deemaa jiru akkuma argaa jirtanii nama baay'eetu lubbuusaa dhabaa jira. Namni baay'een otoo dhugaa baay'ee qabu akkaataatti dubbatu dhabee nama hafetu jira. Nama cinqii keessa jirutu jira. Nama dhugaan isaa awwaalamee namoota baay'eetiin ukkaanfamee jirutu jira. So namni waan balleesseef qofa otoo hin taane otoo dhugaa qabu namoota jalaa dhugaan isaa dabe baay'eetu jira waan ta'eef otoo laalle otoo beekne gaariidha. Namoonni nan beekne ijoolleen kaleessa dhufan anaa tana bineensa godhanii akka imaajina godhaniif warreen hojjetan jirani. So hanga dandeenyuuf ambaasaadara walii haa taanu. Gandaan wal qoqqooduu amantii wal qoqqooduu otoo hin taane otoo tokko taane rakkoo keenya saba keenya irratti deemu kana otoo waliin qolanne gaariidha. Isiniin jechuu barbaadeni yeroo hidhame tokko galaanitti hidhame jaal kennasaa fi jaal Mikaa'el Booranaa fa'aa wajjin hidhame iyyuu isaan arge torbee tokko gahu namni isaan gaafatu hin jiru si galee hidhamanii jecha waggaa baay'ee hidhaman jari sun achi laalee isin amma maaliif uummata kana qabsooftu jedheen nama isin gaafatullee hin jiru maaf qabsooftanii qabsoon Oromoo maaliin jedheen nama isin gaafatu uummata akkasitti deeggartoota meeqa keessa nama isin gaafatu akkamitti torbee tokkotti namni dhabame jennaan baay'ee gaddeeni kana booda haa ba'u malee mana hidhaa kana waa'ee Oromoo waa'ee saba kanaa naasa'uu kana booda daldaltuun ta'a investaran ta'an jedheen achi booda guyyaa san yeroo sana respondi nan goone turanii guyyaa lama bulanii waan kalee jette sun akkatti adda baan waan hin beekneef naan jedhan waan bara jireenya koo na barsiisan baay'ee isinitti akkaataa itti adda baan waan hin beekneef eenyu akka dura bahu akkamitti akka gargar baanu waan hin beekneef waa tokko si gorsinaa naan jedhan jennaan qabsoo Oromoo fi waa'ee sabaa nama beeketu galmaan gahaa. Waa'ee sabaa nama beeketu nama dursee waa hubate tokko nama dursee waa qalbifate tokkotu galmaan gaha malee saba hunda miti jedhan. Isinii galee waan jedhaniin nuuf waan gale wayitu jira waan hubanne wayitu jira kanaaf itti aarsaa kafallaa jedhan. Isinii galee so maybe anaafis waan gale waan beeke tokko waan jiraatuuf dursee deeme malee faayidaa sanaafi miti. Ammoo nama akkasitti of kennee garaa qulqulluutiin jechuun faayidaa wayiif bitamee waa tokkoof argatee faayidaa wayii argatee otoo hin taane akkasumaan saba kana jedhee tokkummaa saba kanaa eegee amantii saba hundaa wal qixxeessee deeme tokko yoo haala kanaan balleessuuf yoo haala kanaatti duulame so maal fayyadare? Eenyutu hamilee qabaata dhaloonni itti aanu eenyutu hamilee qabaate eenyutu waliin deemuuf jira? Silaa wal faffacaasaa jira silaa wal qoqqoodaa jirra akkam gochuuf deemna balleessaan kiyya xiqqoon kun hangana yoo akka badduuf akka addunyaarraa badduuf akka hojiirraa badduuf akka kisaartuuf akka xurooftuuf akka gurraachoftuuf yoo na godhe aya akkamitti dogongorri guddaan sirreeffamee dhaloonni itti fufuu danda'a akkamitti dogongorri guddaan qajeelfamee dogongorri guddaan gorsa amantaatiin gorsa namoota gurguddaatiin sirreeffamee akkamitti dhaloonni itti fufuu danda'a akkamitti dhaloota abdii qabaatu godhachuu dandeenya. Dubartiin Oromoo fuulduratti baatee waa hunda baattee as geesse an nama tokkodha waa hunda baadhee an ijoolleen qabatti gaafatamummaan qaba gaafa jalqabarra na xureessan quba qabdu gaafa nama 10 heerumtee dhiira akkasii wajjin jirti ijoollee akkasii qabdi gaafa jedhamu namni gadi bahee lakkii dhaabadhu narraa jedhe tokko hin jiru. Booheetumaan garaa kiyyatti yaa rabbii argi jedheetumaan ni seen. Itti fufee jechaadha ammallee ajandaa yeroo adda addaatti waan ani hin gooneen sanuu dhugaa haqaaf waan hin dubbadheef dubartiin akkamitti miidhamti waan hin jedheef akka badduutti akka badiitti godhamee sagalee jalloota baay'een irratti tuulamee akka waan ani nama wanni ta'eetti na fudhatame jechaadha. Ani nama afaan kiyya keessa waan nyaadhu nama rakkate jennaan afaan kiyya keessa ka liqimsuuf jedhe baasee kennuudha jechuun of dhaadheessuuf of wanni gochuuf namni na beeku bareechee na beeka. Hangana egaa aarsaan akka falchiise uummanni kun isinitti yeroo takka fixachuuf deema bar lammata hin deebi'u baran laayifiitti illee hin deebi'u baran
angana aarsa eegana kafalchiise dongora xiqqoo anaaf egaas anaaf sirrii jedheen hojjedhee mime garuu astiin ammallee dongora jedhee waan hin fudhadhe sammuun kiyya otoo naa fudhate silaa waanuma natti murtaa'ee hin fudhadhaan. Hojii kiyya keessatti ogummaa kiyya keessatti waan naa godhamu nama daa'imummaarraa ka'ee miidiyaa kanarra ture. Kamtu dogongora kamtu seera miidiyaa biratti dhorkaadha kan jedhu namni nan beeku waanuma hunda wanarratti guuranii eega hagana xureessuuf cileessuuf akka baduuf akkan dhaabadhuuf akka hin hojjenneef dhaabanii so waa'ee maaliif hin struggle godhan eenyuuf hin struggle eenyuuf hin qabsoo godhan waata gurani awwa qaraaru kan inni dhaab deeree mtanasi dadhabee baadhee meesiten yaa'oo badhaasu garuu galatoomi masiti yegutu kana kawwe me ftado yeka kawwe fitto wad ummanni dillu kun cuftu nurti magaru customer magara cuftu nurti mo reng kawwe muazi sana kawwe bi mai ki kanne darra mus korda hay chalisi me hundi kawwe bi mudi kanne chufada hundi kan same maali jaasi fattali kan desa charra mo ni kan nagara tirni kan odo matin imbal garu dhaggeeffadhu misitenye laale misitenye journalist yoo ette waan goote dalagaate gooteemi gallakkisteemi as dhuftee ummata naan hin goone maal hin goone dogongorri guddaan ati qabdu as dhuftee ummata hojii haasawuu dogongora guddaadha takka dalagaa journalistii timbisu dalagaan journalistii you do your work you posted let the work talk for himself dalagaan kee ifaa dubbatu malee oromoon akkana na goote akkana na deeggarre no oromoo tamii si dhufee si dubbate namni tiktok gubbara yoo arrabsamte namni dhufee hin dubbatin jee khabarootu dhufee dubbate you a social media person nama miidiyaati kana beekuu qabda kana waan beekuu qabdu kuni so as dhuftee family diyarraa rusanii that's not what the journalist supposed to do journalistiin tee dalagaa bareeda jirtu kana firraan balleessin ummata gagamaa kana hojii haasooyte the more you talk the more you expose yourself position ke expose goraa dhufaa jirtu you compromising you position that who you are you give them the chance isaanii kan nu jirta family teetidhaan carraa ittidhaaniin carraa itti si arrabsaniin because you give them free access qulfii kan nu jirtaaf maybe attention sun jaalatta yoo ta'e malee journalistiin you did a great job akkana godheefi namaa dhaabbadhe waan dhaabbadde namaatu na darbeettee dhagaa hin darbii because itti amantee godhu jirtu waan ifi itti amantee godhu jirtu qananiif waliin dhaabbanne I was there I was supporting you support si godhaa ture garuu namni na biran turreette no we was together I was there with you si wajjin ture jechuudha bakka sun waan lolleef sunillee garuu waan bareedaa goote dalagaa interview dalagaan ati oggoyyuu ummata kana deebisuun kee interview qofaani that was the way you supposed to respond malee tiktok gubbara dhuftee Jawaar Mohammed nutti hin ta'in because Jawaar Mohammed qofa namni kufe namicha guddaa amma tiktok yoo seera naa cabsu obboleessa yaada kiyya seera naa cabsu obboleessa seera heera kiyya hin sodaatin obboleessa kiyya hin sodaatin mirga namaan tuqin hin sodaatin akka nama biraa manaa kabalatti naa ta'in kare obboleessa kiyya kiraa manaa oggoyyuutuun kafalaa oola miskiina ganda keessa mirga kun dimokiraasii obboleessa kiyya dimokiraasii jechuun maal jechuudha boo hay bari numaa pommoo godhu jiraaf Jawaariifani so mirga qabaa jechuun politika so wanni jechuun jiru misi you the more you play this game taphatu jirtu kana sirrii mitiin sin joo jira journalistiidha dokumentii kee godhi let the work speak for you dalagaan teesiifaa dubbatu ummata ayyisiistu akkuma meeyyisite kanatti sanboodaa'oo deebisuu barbaadaa fi